فيديو دي ترى كم قرتنين لايك شير قرا فيديو دي ترى كم قرتنين لايك شير قرا فجأة سارة أكرته هني في نموذج بران قرته ناقي هذا نمني هني قرتن namni hani gartan namni jaartii bal'oo gartan gama kiyya akka dhiyeessitan bakka gartee isin geessattis akkanaa qabdan bakka isin jirtuttis akkanaa qabdan akka jechuun naan barbaadan isin jaati daawwattoota kiyya jechuun fiidoota jechuun sheer laayik godhaati naa facaasaadha hani bakka gartanitti akkanaa qabdan isin jaati akkanaa qabdan nama haasutaatu galaa fuudhe nama hattootaatu galaa fuudhe ummataatu waatti godhee na galaa fuudhe ummata haasuta nuti qabnusanii نبيت نيتي جادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة حورتو تقينا سلام تاني تا وني راحتي بكم سجلت تنتسن عاجز وجا بلو معرف في الرح ديوتنا ونده زمان خنونده يجون بفتن جرو مال تيجي يجون في وانين تيجي نبيتن دعوة تقيا وانين كسر ولا نبيتني أسباب اللي فيديو إسني مرم تنديني أسباب اللي إسني بسم تنديني ورقة خيسان وصاب بيفي إيموران نتو بسايرتان kuba qabdan jetti yaata warra jechuun miidiyaa irratti na daawwattan malee hedduu takka jechuun akka haniin jara jechuun uummanni gartee musiibaan san uummanni sheexaanonni san dhalaaleen san jalan deemin jeetin ture gaafa jechuun jala deemte ibsan akka malee godhanii na jibbisiisanii mataa isii kana shiish godhan san hunda dhageessan viidiyoo lama mukkanaan sinii warraabee achi booda karaa gartee mana sheekaatti tokkochiise achi wasitti mana sheekaatiin jira achitti wallaanee akka jabaa wallaanee irra diraramee irra rakkadee irra beelawee dalagaa irra dhabee haniiti akkasitti wallaanee mana galche daawwattoota qayya mana galche akkuma mana galche namni gaa taa'ee waan nyaatu hin qabu dalagaa yeroo dheertuudhaan raafee jira isiis wayyootee fayyitee alhamdulillah rabbil aalamiin mana kana galchee biraa kutee dalagaa akkuma nama ol seene akkuma nama dalagaa ol seene haniin mana hin jirtu dhalaa sadiitu mana kana fuudhee jaanii dhufanii dhalaa san saayibummaa dhalaa tanaa dhiisii dhalaa tanan saayibinii dhalaan tun sheexaana naafisa kana wal dhorkuu deemti naafisa kana wal abaabsuu deemti waan akkanaa kana dhiisee jettee isittillee dubbadhee dadhabee hedduu takka na jibbisiisanii hedduu takka jechuun mataa jabaattee jechuudha duraanumaa eegammoo sheeka bira geessine sheekni wallaanee nagee taate waa hundallee beekte jetti amma immoo akkatti jala deemteen na dhibe dhiiroo wayin tuqammoo dhiiroo wayin akka malee godhammoo dhiiroo jechuun gaa nama sadiitu asitti dhufe jedhanii dhalaa sadiitu dhufe jedhanii namni naa hima akka kana godhanii jechuun oofanii isis akka kana godhuu deemanii ani hedduu takka na dhibee daawwattoota qayya dumamee akkanaan jechuun akkuma waan dhufeen nama fiidootan jechuun isin waraabeessan illee akka du'aa inaa gootan isin barbaaduu deema dararame hedduu takka dararame lubbuun as nagalte qeessa nagalte lubbuun duuba akka baranaan keessa jiru kana dhukumatti waan ajaa'ibaati du'a manaa godhaa daawwattoota qayya hedduu kan isirraa illee dhabamee jechuun dhufe amma akkuma du'aa inaa gootan jechuuf hin asbee akkuma du'aa inaa gootan jechuuf hin asbee arra dalagaa dhaqee dalagaa irraa dhufuun arraa isii manaa dhabee isii namni sadii dhalaan sadii dhufteeti asirraa fuutee ogguunaan jaan dhaluma sadeen tana jechuun tana jalan deemin ta telefoon si dhootu jalan kaasin ta si dhuftu jechuun jalan deemin nagaan taayi nagaan teenya jee isinis amma fayyitee mire nama jala deemtiif jechuun mana si cufattee nama teessif hin taamre mana cufadhu jee biraa kutee mana cufattee eegas namoota irraa illee waa takka hin bariin namarraa illee hin bariin haasida adda addaa qabna biyya tana keessatti jechuun namni haasidaa jira warra istii nu yaatu jira warra haasidummaa nu yaatu jira warra akka malee jechuun waa hedduu jira beekan biyya tana keessatti waan keessatti barrees akka tasgeenyees ni beektan jechuudha daawwattoota qayya kana hunda dhagahuu dhabdee jala deemu waan manni kun jechuun waa hin tuqee jala deemu isii tana akkuma godhuu deemanu naa isii tana adda baasuu deemu moo namni kabiraa qopheessanii fi isii tana shiish godhanii kabiraatti kan nu deemu ani hedduu takka jechuun na yaachiste yaa rabbi lubbuma sii nagee godhe yaa rabbi lubbuma sii nagee godhe warra haasida kana jechuun ni beeka shaallaa jechuun kanaaf kanaas hin jiru dhalaa tanaaf tanaas hin jiru garuu an barbaadasi
barbaada si ammaa asitti maamuufa haadha mana kiyyaati bakka itti dhiisuun qabu hedduu takkaan jaaladha hedduu takkaan kabaja haniiti yani beetin jedhamu duraanuu hani hangaan han kabaju hangaan han jaaladhu ni beektan waa ifuma akkanumatti jechuun eegaa miliqeetiin jechuun nama kanaa wajjin ijoollee tanaa wajjin dhalaa tanaa wajjin deemee jechuun balloo jalaa bateettus keessasi jechuun ani hin beeku jechuun isin keessasi ani hin beeku waa dhugumatti wayiin tuqanii akkana godhanis ani hin beeku waa jibbannatti jechuun dhugumaan qabaatte akkanumatti kaanii kan jala deemtu yoo taates ani kanarraa beekee isiniin akkuma na jaaladhutti na jaalattis hin taane wanni kun hedduutu akkana dhibdee xiiqii sammuu irratti na fidde jechuudha. Maalii dhiiroo maal taatee dhiiroo fayyadama san akkam wanni dhattee shiikoleen jechuun nama laachisan san akka na jibbisan san sheeka bira geessinee sheeka bira wallaanne nagee taate mana kana galchine eega galchine hoo nagee qabdi nagee wajjaa sunee nagee an taphanne nagee an jiraachuu jira. Guyyaa keessaa jechuun hangumaan an dalaga kutetti maaltu itti dhufee isaan kana isii jaamamu moo isaan kun akkatti mana hin jirre qabiyaanii akkamitti itti dhufu immoo akkamiin jechuun jala deemtee jechuun qaama fayyaa qabdi. Hojii deemte moo nagee laabachiisa moo ismaatu nagee laabatuu fedha moo hedduu takkaan rakkadhee hedduu takkaan na dhibde mee daawwattoota kiyya waan kana jechuun namni walirra beeka walirra yaadaas akkaan keessi roqonaa asii gartan mee waan kana falatti mala kominti irratti illee naa barreessa hani yoo fiidootan illee garte telefoonasi hogumee gatte dhee isin biratti illee itti dhee isin garsiisa jechuun hin jedhe telefoonni siin bu'u karaa maattoota jechuun asirraa fuudhee kana karaa maattoota asirraa fuudhee kana hin beeku dhalaa tana sanii tanii addaan hin beeku telefoonnis akkanumatti kana ni gartan laal hani jaa yoon itti dhee telefoonni siin bu'u hani telefoonni kee hin bu'u dhageessanii telefoonni siin bu'u akkuma gartee fiidiyoota nagarteen yoo garte hani yoo fiidiyoota nagarte karaa mana keetii gara abbaa mana keetii gara balloodhaa akka deebituun siin jaa yoo fiidiyoota nagarte dhugumatti anaa miti rabbiif jecha nuti rabbii waliin nu fide rabbii waliin nu jaare rabbii ijaarsaa jaartee nu godhe dhugumatti akka fiidiyoota nagarteen yoo uummanni kun gartee waan akkas godhee hin godhin yoo nagoomaan qadeemtu taate yoo nuyyaa illee qabaddu taate fiidiyoon akkuma garteen karaa kiyya akka deebituun siin jaa garuu uummanni immoo yoo shiissi godhee akka maleessi godhee akkas hin deemu taate an barbaada keetirraa jira garuu barbaadee sumaan arka yoo si fageessan illee si ijaabachuun kun yeroo oramu daawwattoota kiyyaati ammarraa kaasee ani bakka itti hani jalaa haadha mana kiyyaa jalaa hafuun qabu barbaaduuf hin deema wanni nama fiidiyoota jechuun malee isin dhaammaddeef akka du'aa naa gootanii fi rabbiin naa milkeessu rabbiin naa agarsiisu haasidaa isti tana rabbiin irraa qabu rabbi gartee waa'ee istiin goosisini yaa rabbii kiyya na milkeessi jeetiin ba'u deema isinis akka du'aa naa gootan akka du'aa teessaniin na faana dhaabbattan abbaan manaa haadha manaa akkatti jaalatu ni beektan akka itti jaaladhu si beektan haadha mana kiyyaa akkaan jaaladhu beektan rabbi naa milkeessu barbaadee isi tana nin harkadha rabbi naa argamsiisu ammarraa keetiin barbaadu deemaatiin du'aa'idhaan na bira dhaabbaa haniin tiitoo uumama taate malee akkanatti jechuun manarraa kaateetuma jechuun isaan kana jiran deemtu jarri dhamaaseetuma takka hoshiish godheetuma waa hundatti fakkeessee jechuun asirraa deemanii takka leenu tanuma rabbii caala arra haatee garte jirus boruu deemtee garte jirus ammarraa ka'ee jechuun barbaada kiyyattiin fufa inshallah du'aa teessanii na bira dhaabbaadha yaa rabbii kiyya na bira dhaabbu na milkeessaa haali kiyya hedduu tokko yaadu jira fiidiyoota jechuun akkaan soora isin waraabellee hin beeku maaliif yaada kuu nama jiguu fi hogguu namni dhabe hogguu haadha manaa dhabe ni beektan isin beeksisuu jecha malee yaada kanaa saniin jee jechuun isin waraaba isin waraabne du'aa manaa godhaa fiidiyoo diitan akkuma gartaniin laayik sheer godhaa fiidiyoo diitan akkuma gartaniin laayik sheer godhaa facaasaadha akka gartee hanii fi namoota biraan gartee naagiyaadha namni hanii gartan
namni hani gartan namni jaartii bal'oo gartan gama kiyya akka dhiyeessitan bakka gartee isin geessattis akkanaa qabdan bakka isin jirtuttis akkanaa qabdan akka jechuun naan barbaadan isin jaati daawwattoota kiyya jechuun fiidota jechuun sheer laayik godhaati naa facaasaadha hani bakka gartanitti akkanaa qabdan isin jaati akkanaa qabdan nama haasutaatu ni galaa fuudhe nama hattootaatu ni galaa fuudhe ummataatu waatti godhee ni galaa fuudhe ummata haasota nuti qabnu sanii ni beektan jechuun yaada suniifu fiidota laayik sheer gootan jechuun akka facaaftan jechuun hani bakka gartanitti akkanaa qabdan isin jaati asumaanuu jechuun daawwattoota keenya jechuun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu tawakkalnaa alaa